Hello, welcome back my family. Aramoo paartii 4 qabadhee isiniif dhiyaadheera. Dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo keenya haala gaariidhaan deemaa jira. Isinirraa maal ta'eegama YouTube chaanaalii kana subscribe godhaadha maaliifi baay'ee akka irraa fayyadamaa jirtan abdiin qaba. Akkasumas immoo nootii amma irraa isin barsiisu kana argachuu barbaaddan koomentii jalqabaa jira. Liinkii isaa isiniif kaa'ee jira jechuudha. Karaa sanaan immoo sappoortii na gootu jechuudha. Barnoota keenya har'aatiin conjunction irra geenyeerra jechuudha. Inni kun paartii arfaffaa viidiyoo keenyati jechuudha. Adeemsa viidiyoo 30 entrance related ta'an hojjechuu keessatti inni kun paartii 4dha jechuudha. Paartii 4 kana jalatti tarii konseptii isaa ni bal'ata waan ta'eef conjunction kana iddoo 4 itti qooduun keenya dirqama jechuudha. Maaliif jalqaba irratti conjunctioniiwwan expressing contrast ta'an ilaalla. Akkasumas reasoning hin jira, mannerin hin jira. Correlative conjunction kan jedhu irra gara dhumaatti ilaalla. Akkasumas immoo qorumsawwan entrance irratti baroota turan irraa ba'an xumura irratti viidiyoo tokkoon hojjennee sub-paartii goona jechuudha. Paartii 4 sub-paartii goonee deemna jechuudha. Conjunction in English keessatti qorumsa irratti kanneen baay'ee ba'an yeroo baay'ee jechuudha ni jiru jechuudha. Conjunction jechuun wal qabsiiftuu jechuudha. Achi keessaa paartii keenya jalqabaa irratti expressing contrast conjunction ta'an conjunctioniiwwan akka however, but, also, though, even though, despite isaan kana akkamiin fayyadamuu dandeenya kan jedhudha kan waliin ilaallu. Contrast sentence jechuun jalqabumaa himoota waliif faallaa ta'an kan walitti fidu jechuudha. Himoota waliif faallaa ta'an jechuun fakkeenya tokko afaan Oromootiin osoo fudhannee amma caalan baay'ee qo'ataa garuu qorumsa hin dabarre gaafa jedhu maanni baay'ee qo'ataa qorumsa hin dabarre jechuun kun maalidha? Contrastidha jechuudha. Waliif faallaadha jechuudha. Himoota akkasii sana walitti fiduudhaa fi kan itti gargaaramnu expressing contrast yookiin contrastii sana himoota waliif faallaa yookiin opposite ta'an sana walitti fiduudhaaf kan fayyadamnu conjunctioniiwwan akkasii kana jechuudha. Paartii jalqabaatiin kan ilaallu. Conjunctioniiwwan kun however, but, also, though, even though, despite, in spite of jechuudha. Maaliif fayyadu? Are used to contrasting or opposite statements together. Join contrasting or opposite statement kanneen ta'an walitti fiduudhaaf nu gargaaru jechuudha yookiin wal qabsiisuudhaaf jechuudha. But how we use them in sentences different for each jedha jechuudha. Amma himoota waliif faallaa wal qabsiisu jennee qofa darbuu hin qabnu jechuudha. Maaliif however, but fi also isaan kun akkaataa galumsa isaanii keessatti barreeffama keessatti gargari jechuudha. Yeroo baay'ee qorumsa kaachaa irratti kan gaafatamnu jechuudha. Fakkeenyaaf akkaataan howeverii itti galuu fi akkaataan also zone itti galuu gargarii jechuudha. Isa kana beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu immoo maal goona? Qoqqoonneetu ilaallaa jechuudha. Conjunctioniiwwan himoota waliif faallaa wal qabsiisan kana jechuudha. Inni jalqabaa also, though, even though isaan sadiin kana ilaallaa jechuudha. Maaliif kanneen wal fakkaatan galumsa irratti kan wal fakkaatan hiika isaaniirree kan baay'ee walitti siqu iddoo tokko tokkotti finnee ilaallaa jechuudha. Also, though, even though maal wajjiniin galuu qabachuun dirqama jechuudha. Isa kana beekuu qabdu. Close faana galaa jechuudha. Also, though, even though jiraatee taananii yeroo kamiyyuu maal hordofuu qaba? Close jiraachuu qaba jechuudha. Close jechuun subjective verbiin jiraachuu qaba jechuudha. Hima kan fakkaatu subjective verbiin jiraachuu qaba jechuudha. Are followed by close akkuma jenne closeidhaan kan isaan hordofan yookiin immoo close fuuldura isaaniitti kan argamu waan dhufu qabu closeidha. And they have almost the same meaning isaan kun almost the same meaning jechuudha. Hiika wal fakkaataa qabu jechuudha. We can use one instead of other without significant change of meaning. Hiikni hima tokko osoo hin jijjiiramin iddoo tokko isa kan biraa fayyadamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo also, though fayyadamuu ni danda'a. Iddoo even though, though fayyadamuu ni danda'a. Maaliif hiikni isaanii tokko akkaataan galumsa isaaniitis tokko jechuudha. Kanneen biroo fakkeenyaaf kanneen akka however immoo hiikni isaanii tokko garuu akkaataan galumsa isaanii adda isaanis ilaalla jechuudha xumura irratti. Paartii kanaaf xiyyeeffannoo guddaa kenna. Qorumsa entrance irratti baay'ee ni dhufa waan ta'eef jechuudha. Mee fakkeenyaan haa ilaallu. Maaliif also, though, even though akkamitti dhufuu qaba? Also, though, even though jennaa fuulduratti maaltu dhufuu qaban jedhee closedha jechuudha. Close yookiin close jechuun immoo maal jechuudha? Subject plus verb jechuudha. Subjectii fi verbiin jiraachuu qabu jechuudha.
Fakkeenya tokkoffaa irratti amma although he studied hard, he failed. Jalqaba kaa himuma kanaayyuu gaafa laallu conjunctionii kana osoo hin fayyadaminii hima kana gaafa laallu he studied hard, he failed jedha jechuudha. Himni kuni lachuu waliif faalladha jechuudha. He studied hard baay'ee dubbisa yookiin baay'ee qo'atee he failed. Garuu maal ta'e hin milkoofne yookiin hin kufne jechuudha. Kanaafuu baay'ee qo'ataa fi hin milkoofneen himoota maaliiti? Himoota waliif faallate jechuudha. Kanaafuu conjunctionii akkamitti itti fayyadamna himoota kana wal qabsiisuudhaaf although itti fayyadamna jechuudha. Although he studied hard, he failed. Hagam dubbisuyyuu jechuudha. Yookiin immoo baay'ee dubbisuyyuu garuu maal ta'e hin kufne jechuudha hiikni isaa. Kanaafuu although jiraatee fuuldura kana maaltu jira? Subject plus verb yookiin immoo clause jiraachuu qaban jedhee jechuudha. Clause kan jennuun fakkeenyaaf kaakinooti. He studied hard kan jedhu keessatti he subjectiin hin jira, studied verbiin hin jira jechuudha. Kanaafuu clausetu jira jechuudha. Okay. Kanaafuu iddoon galumsa isaanii gidduutti yookiin jalqabatti ta'uu danda'a. As keessaa immoo zoo xumura irratti illee fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Lammaffaa irratti fakkeenya jiru kanaa ilaallu he failed isa kana deebisee barreessee jechuudha. Maaliif yommuu isa kanaan eegallu yookiin main closeedhaan gaafa eegallu kooman hin barbaachisu jechuudha. Isa agarsiisuudhaaf irra deebi'ee barreessee jechuudha. Maalirraa ka'ee he failed jedhee jalqabee jechuudha. He failed though he studied hard gaafa main closeedhaan ka'ee barreessu kooman hin barbaachisu jechuudha. Asitti koomaa galcheera. Garuu gaafa main closeedhaan ka'ee barreessu maaltu hin jiru? Kooman hin galu jechuudha. Isa kana agarsiisuudhaaf barreeffame. Sadaffaarra kan jiru even though she was lazy, she passed the exam. Amma himoota waliif faalladha jechuudha. She was what? Lazy. Dadhabduudha yookiin cimtuu miti. She passed the exam. Qorumsa immoo dabarteerti jechuudha. Maani himoota waliif faallate jechuudha. Kanaafuu maal fayyadamne? Even though fayyadamne jechuudha. As keessatti gaafa ilaaltan kaa clausetu jira jechuudha. She subjectidha. Was. Maaliif subject plus verbiidha jira jechuudha. Subject fi verbiitu jira yookiin subject plus verbiidha jechuudha. Adeemsa isaa subjectiin dursuu qaba ittiin verbiin jiraachuu qaba jechuudha. Arfaffaa although she is poor, she always wear lecture clothes. Argitanii iddoo kanarratti she is poor maaltu jira? She is subject plus verbi jira jechuudha. Verbi to be dha jechuudha. Isaan kun verbiidha. Verbi to be jira jechuudha. So himni kun immoo hima walii akkamiiti? Hima waliif faallate jechuudha. She is poor. Ishiin baay'ee hiyyeettidha. Kooma. She always wear lecture clothes. Garuu immoo uffata gati jabeessa yookiin immoo gati isaa qaalii ta'e uffatti jechuudha. Himoota waliif faallate jechuudha. Kanaaf although fayyadamne jechuudha. Though he ran as fast as cold maaltu jira? He hin jira jechuudha. Akkasumas verbiin hin jira jechuudha. Subject plus verbi jira jechuudha. He didn't arrive on time jedha. Hagam akka duumessaa fiiguyyuu maal hin taane dhaqqabuu hin dandeenye jechuudha. So although even though akkamitti fayyadamnaa? Himoota waliif faallaa ta'an contrast kanneen ta'an walitti fiduudhaan fayyadamna. Isaan kana biratti immoo fuuldura isaaniitti maaltu galuu qaba? Clause galuu qaba jechuudha. Ishii kana irratti xiyyeeffadhaa. Maaliif isaan adda kan baasnu jechuudha. Clause jechuun immoo maal jechuudha? Subjectii fi verbii kan qabu jechuudha. Okay. Iddoo galmaata isaati irratti can be placed at the beginning or in the middle of sentence. Iddoo lachuu galuu danda'u jechuudha. Conjunctioniiwwan kun yookiin jalqaba irra galuu danda'u yookiin immoo middle gidduu galuu danda'u jechuudha. We can use though at the end. Though kan jedhamu immoo xumura irratti illee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenya kana ilaallu iddoo galmaata isaanii irratti. Although she was lazy, she passed the exam kan jedhu irratti although maal fayyadamne? Jalqaba irra fayyadamne jechuudha. She passed the exam although she was lazy. As keessatti immoo maal fayyadamne? Gidduutti fayyadamne jechuudha. Garaagarummaa isaa maanni? Himni jalqaba gaafa ka'u qubee guddaadhaan kaa'u barannee irra jechuudha. Paartii 1 irratti viidiyoo keenya irratti barannee jechuudha. Kapitaalaayzeeshinii isa hin beektu jedhee yaada. Akkasumas immoo xumura irratti gaafa zoo fayyadamnu maal ta'e? She says she will come. I don't think she will zoo. So xumura irratti illee maal fayyadamuu dandeenya? Zoo xumura irratti illee haala kanaan fayyadamuu dandeenya jechuudha. Zoo qofa xumura irratti kan fayyadamu. Isaan kaan garuu yookiin jalqaba irratti yookiin gidduu irratti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Okay. Mee gaafii kana haa hojjennu. Blank space they worked day and night. They couldn't finish building. So himni kun maalidha? They worked day and night. Halkanii fi guyyaa hojjetu. They couldn't finish building. Garuu immoo
buildingii sana ijaaruus isaa maaliin goone hin xumurre jechuudha. Kanaafuu gaafa laallu maalidha waliif faallaadha jechuudha himoonni kun. Kanaafuu conjunction akkamitti nu barbaachisa? Conjunction himoota waliif faallaa kana walitti fidantu nu barbaachisa jechuudha. So asin conjunction waliif faallaa walitti fidanii keessa hin jiru jechuudha. Kanaafuu een keenya deebii hin ta'u jechuudha. Bira dabarraa jechuudha. Intiransirree haaluma kanaan qalalli gootanii hojjettu jechuudha. Asin deebii keenya keessa hin jiru. Siinsinoo deebii keenya keessa hin jiru. Maaliif himoota waliif faallaa miti kan walitti fidanii jechuudha. Booda ilaalla garuu isaanis even though despite dha jechuudha. Kanaafuu amma deebiin keenya maaliif B fi D keessaa garuu immoo despitenis even thoughnis himoota waliif faallaa walitti fidu garuu immoo akkaataa galumsa isaaniititu maalidha gargarii jechuudha. Kanaaf B fi D keessaa deebiin keenya kam ta'a? B ta'a jechuudha. Even though maaliif ta'ee even though jennee subject plus verbiitu jira jechuudha. Akka ilaaltan ze pronoun kun subjectidha. Workid verbiin hin jira jechuudha. Despitein akkamitti gala kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Kan itti fufee jiru irratti jechuudha. Viidiyoo kanaan gara xumura irratti ilaalla jechuudha. Despitein maal wajjin galuu qaba? Noun phrase faana galuu akka qabu ni ilaalla jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya maal ta'a? B ta'a jechuudha. Okay. Despite haa ilaallu kunooyi. Despite amma jennee haa ilaallu. Despite in spite of lachuu isaanii hiika tokko qabu jechuudha. Akkasumas immoo hiika yookiin immoo himoota waliif faallaa walitti fidu jechuudha. Akkuma zoo, even zoo garuu garaagarummaa isaanii akkaataa galumsa isaaniiti jechuudha. Yookiin akkaataa itti himoota keessatti barreeffamuu danda'an jechuudha. Despite in spite of maalii hordofsiisuu qabu? Plus noun phrase jiraachuu qaba yookiin immoo gerundiin jiraachuu qaba jechuudha. Isa jalqabaa irratti maal jenne? Also, zoo fi even zoo irratti yoo ta'e maaltu jiraachuu qaba? Clause yookiin immoo subject plus verbii jiraachuu qaba jenne. Despite fi in spite of fuulduratti immoo maaltu jiraachuu qaba? Noun phrase yookiin gerundiin galuu qaba jechuudha. Noun phrase jechuun maal jechuudha? Gerundi phrase maal jechuudha kan jennu himoota yookiin exampleedhaan gaafa hojjennu salphaatti nu gala jechuudha. So irra deebinee ibsuudhaa fi despite and in spite of have the same meaning hiika wal fakkaataa qabu. Hiika wal fakkaataa as though, even though and although faana hiika wal fakkaataa qabu. Haa ta'u malee, however, haa ta'u malee these two prepositions are used in sentence differently. Hima keessatti kan adda ta'een barreeffamaa jechuudha. Akka though, even though fi though miti jechuudha. Despite and in spite of are followed by what? Noun and gerund phrase hordofsiisu jechuudha. Noun phrase fi noun phrase and gerund phrase hordofsiisu jechuudha. So fakkeenya kanaan haa ilaallu. Despite jedhee maal hordofsiisuu qabu? Noun phrase jechuudha. Fakkeenyaaf the heavy rain. As keessatti amma heavy rain jechuun maanni nounidha jechuudha. Noun phraseidha jechuudha. Heavy rain. Despite the heavy rain. Roobuyyuu jechuudha. Roobuyyuu inni kun maali? Phraseidha jechuudha. Roobuyyuu akkasumas noun phraseidha jechuudha. Heavy rain. Roobuyyuu Sarah went out of the room. Roobuyyuu Sarah maal goote? Manaa baateerti jechuudha. In spite of heavy rain. In spite of the heavy rain. Inni kun amma maal hordofsiise? Noun phrase hordofsiise jechuudha. Noun phrase hordofsiise jechuudha. Sarah went out of the room. Maaliif himoonnis waliif faallaa walitti fidaa jiru. Garuu immoo akkaataan galumsa isaanii noun phrase or gerundii hordofsiisu jechuudha. Despite her laziness. Hagam laaftuu taatuyyuu akka jechuudha. Hagam laaftuu taatuyyuu she will be successful. Milkooftee jechuudha. In spite of her laziness. Akkasumas immoo in spite of isaan lachuu wal jijjiirree fayyadamuu dandeenya jechuudha iddoo isaa. Galumsa isaa irratti despite fi in spite of maanni tokkumaa jechuudha. Asirratti garuu wanti hubachuu qabdanii despite jennee ofii fudhatu jechuudha. Garuu in spite jennee immoo ofiin dirqama jechuudha. Garuu despite biratti ofiin hin jiru jechuudha. Ishii kana adda baafadha. In spite of her laziness she will be successful jenna jechuudha. Despite the rain the game continue. Roobuyyuu yookiin hagam feete roobuyyuu maal ta'e taphichi itti fufeera jechuudha. In spite of working hard he failed. Asirratti kunoo akka argitan gerund phrase hordofsiise jechuudha. Working hard gerund phrase jechuudha. Haala kanaan yookiin noun phrase yookiin gerund phrase hordofsiisaa jechuudha. Okay. Despite and in spite of are followed by noun and gerund phrase akka hordofsiisu ilaallee jirra jechuudha. So as keessaa osoo hin bahinii despite fi in spite of irratti the fact zaatti gaafa daballu jechuudha. The fact zaatti gaafa daballu isa jalqabaa sana faana wal fakkaataa jechuudha. Inni jalqabaa although, even though faana galumsi isaanii wal fakkaataa. Maal hordofsiisu? Clause yookiin subject plus verb hordofsiisu jechuudha. Yoo maal ta'e yoo despite fi
in spite of irratti the fact that yoo daballee jechuudha. When the fact that added to despite and in spite of the same as also though even though akka sanatti jechuudha galumsi isaanii. Fakkeenyaaf despite the fact that he didn't work amma as keessatti maaltu dhufee closed dhufee jechuudha yookiin subject plus verb dhufee jechuudha. Garuu osoo despite qofa jedhee the fact that kun jiraachuu baate he despite he didn't yoo jedhe maanni dogongora jechuudha. Maaliif despite maal faana deemuu qaba? Noun phrase faana deemuu qaba jechuudha. Kanaafuu as keessatti garuu the fact that dabalate waan ta'eef close yookiin subject plus verb haala kanaan galaa jechuudha. Despite the fact that he didn't work he became what? Successful jedha jechuudha. Himoota waliif faallaa haala kanaan walitti fida jechuudha. Maaliif the fact that dabalatee waan ta'eef jechuudha galumsi isaanii also though even though faana wal fakkaatadha jechuudha. Akkasumas in spite of the fact that yoo dabalate the food was delicious. Food subjectiin hin jira akkasumas verbiin hin jira jechuudha. Verbi to be hin jira jechuudha. We couldn't finish it. In spite of the fact that the food was delicious. Nyaanni hagam iyyuu mi'aayu maal gochuu dandeenye xumuruu hin dandeenye akka jechuuti jechuudha. So the fact that gaafa dabalate galumsi isaa close faana ta'a jechuudha. So inni biraa however jechuudha. Contrastii dhuma keessa jira jechuudha yookiin himootuma waliif faallaa keessa jira jechuudha. Paartii waanuma keessa jira. Maaliif faayidaa akkuma jenne contrastii yookiin opposite adiyaa walitti fiduudhumaaf akkuma jira kaanii garuu galumsa isaa immoo yoo laalle gargarii jechuudha kanneen irra. The teacher was fakkeenya naa ilaallu the teacher was tired. Full stop. However he continued teaching us. As keessatti ka howeverin gaafa galu himoota of danda'a ta'an lama gidduu gala akkasumas barnoota keenya paartituudhaan ilaallee jirra jechuudha. Waa'ee punctuation markiin akkamitti galuu akka qabu si fayyada achirras dhaqaatii irra deebi'aatii viidiyicha dhaggeeffachuu dandeessu jechuudha. Paartii lammaffaadhaan jechuudha. The teacher was tired however he continued teaching. Kanaafuu maaltu galuu danda'a? Iddoo kana yookiin full stoppiin galuu qaba yookiin immoo semicoloniin galuu qaba. Xumura irratti immoo kooman galuu qaba jechuudha. Sirna tuqaalee lama gidduutti galaa jechuudha. However he continued teaching as haala kanaan galaa jechuudha. Yoo asitti full stopidha. Yoo full stoppii ta'uu baate immoo maal galchuu qabna? Semicolonii galchuu qabna jechuudha. Haala kanatti semicolonii galchina. Gaafa semicolonii galchina immoo qubeen jalqaba maal ta'uu qaba? Qubee xiqqaa ta'uu qaba jechuudha. However he continued teaching as ta'a jechuudha. So howeverin akkamitti gala? Tuqaalee yookiin sirna tuqaalee lama gidduutti akka galuudha jechuudha. Okay. He fakkeenya biraatiin he studied hard. Hagam baay'ee dubbisu iyyuu haa ta'u iyyuu baay'ee dubbisa. He studied hard baay'ee dubbisa. However haa ta'u iyyuu malee he failed. Garuu maal ta'e hin milkoofne jechuudha. Sirna tuqaalee lama gidduutti gala jechuudha. However yookiin immoo nevertheless fayyadamuu dandeenya jechuudha. However jechuudha nevertheless jechuun he worked hard nevertheless he failed. Nevertheless irraa fayyadamuu dandeenya jechuudha. As keessatti immoo howeverin jalqabatti gaafa dhufe maal ta'uu qabaadha. So carefully dhaan dhaggeeffadhaa iddoo kanatti focus godha. Howeverin jalqaba gaafa galuu maaltu dhufuu qaba? Adjective jalqabatti dhufuu qaba jechuudha. Adjectivein yookiin immoo adverbiin jalqaba dhufuu qaba jechuudha. However hard argitaniirtu. However hard he studied he failed. Hard kan jedhu kun jalqaba dhufee jechuudha. Osoo he studied hard jedhee howeverin galchinu jechuudha. Maal galchina? Also galchina jechuudha. Also he studied hard. Hardiin kun eessa galuu qaba? Xumura irra galuu qaba jechuudha. Osoo also ta'e garuu immoo adjective yookiin adverbiin gaafa jalqaba dhufu kun amma fakkeenyaaf adjectiveidha gaafa jalqaba dhufu howeverii galchina jechuudha. However hard he studied he failed jechuudha. So iddoo howeverii no matter how irra galchuu dandeenya. Amma fast jechuun maanni or adjectiveidha jechuudha. No matter how fast she speaks, I understand what she says. Hagam baay'ee ariitiidhaan dubbatturre wanti ishiin jette maal godheera? Dhaga'uu dandeera. Understand godheera. Baay'ee dubbatti baay'ee saffisaan dubbatti garuu ani immoo understand godheera akka jechuuti jechuudha. So however is followed by an adjective or adverb when used in the beginning. Jalqaba himaa irratti gaafa dhufu adjective yookiin adverbii faana galaa jechuudha. Okay, fakkeenya kana ilaallu fakkeenya dabalataati. However hard they worked. Argitaniitu hard dhufee jechuudha. They worked, they didn't succeed. Hagam jabaatee hojjetu iyyuu they didn't succeed milkoofne jechuudha. However rude maali kun amma reaction adjectiveidha jechuudha. So adjectiveetu dhufaa jechuudha. Howeverin jalqaba galuudhaaf. So haala kanaan fayyadamuu dandeenya jechuudha.
So exercise kana haa ilaallu. Blank space fast hiran. Chala couldn't arrive at school on time. Himni kun hima maaliti? Hima waliif faallate jechuudha. Fast hiran baay'ee fiigaa couldn't arrive hin dhaqqabne jechuudha. Kanaafuu amma maal fayyadamna? However hin jira. Also despite. So deebiin keenya jarree sadeen kanatti keessaa ta'uu danda'a jechuudha. Garuu biin hin ta'u jechuudha. So jarree sadeen kana keessaa galchuudhaaf egaa galumsa isaanii ilaallaa jechuudha. Also yoo ta'e maal ta'uu qabeen? Subject plus verbiin jiraachuu qaba yookiin clause'n jiraachuu qabeen. As keessatti subject plus verbiitu jira? No. Maaliif? Adjectivetu jalqaba dhufe jechuudha. Hiiraan osoo fastness jiraachuu baattee hiiraan qofa ta'e tarii ta'uu danda'a jechuudha. So kanaafuu siin keenya maal ta'a? Deebiin ta'u jechuudha. D bira gaafa dhaqnu despite'dha jechuudha. Despite'n yoo jiraate maaltu ta'uu qaba jennee noun phrase'n jiraachuu qaba jenne. Noun phrase'n hin jira? No, hin jiru. Maaliif kun fast? Inni kun adjective'dha jechuudha. So maal ta'a? Diin keenyas deebiin ta'u jechuudha. So however'dha jechuudha. However fast hiiraan chala couldn't arrive at school on time jechuudha. So qorumsi intiransii haala kanaan dhufaa jechuudha. Baay'ee waan ulfaatu fakkaata garuu deeply gaafa haala kanaan understand gootanii dubbistanii salphumatti hojjechuu dandeessu jechuudha. Okay, gaafilee kana haa hojjennu. Insert the correction conjunction nun jedha jechuudha. Blank space playing a lot. He is not tired. Maal jedha? Maaltu galee amma jalqaba irratti? Playing a lot. Adverbiidha jechuudha iddoo kanatti kan gale. Kanaafuu maal fayyadamna? Despite fayyadamna jechuudha yookiin immoo in spite of fayyadamna jechuudha. Lachuu fayyadamuu dandeenya jechuudha. In spite of playing a lot or despite playing a lot. He is not tiredidha jechuudha. Okay. Lammaffaa blank space he played a lot. He is not tired. As keessatti ka maal fayyadame isuma kana deebisee barreessee jechuudha. Garuu subject plus verb yookiin clause jira jechuudha. Kanaafuu maal fayyadamuu dandeenya as keessatti? Sadassaayyuu fayyadamuu dandeenya jechuudha. Yookiin immoo the fact that it's also fi even though irratti daballee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu asitti maal fayyadamuu dandeenya? Also he played a lot. He is not tired. Also fayyadamuu dandeenya. Even though fayyadamuu dandeenya. Though fayyadamuu dandeenya. Akkasumas immoo despite the fact that malee despite qofa fayyadamuu hin dandeenyu. Despite'n asirratti adverbii yoo dhufu yookiin immoo gerundii yoo dhufu fayyadamna jechuudha. As keessatti garuu he subject plus verbiidha waan ta'eef maal fayyadamna? Also, even though, despite the fact that, in spite of the fact that fayyadamuu dandeenya jechuudha. Okay. Inni sadaffaa he played a lot. Blank space he is not tired. As keessatti ka sirna tuqaalee ilaaltanii salphumatti maal gochuu dandeessu? Isa kana beekuu dandeessu jechuudha. Maaliif semikiloonii fi koomatu jira jechuudha. Semikiloonii fi koomaa keessa kan galu kam jenne however or nevertheless jechuu ni dandeenya jechuudha. So deebiin keenya maal ta'uu danda'a? However, nevertheless isaan akkasiititu iddoo kanatti gala jechuudha. So number 4 hard maaltu dhufe amma? Adjectivetu jalqaba dhufe jechuudha. So adjectivein jalqaba gaafa dhufu maaltu gala? Kanneen biroo osoo hin taane however'itu gala jechuudha. Akkuma ilaaluuf yaalli however hard the exam was I passed jenna jechuudha. So however'iin iddoo kanatti haala kanaan galuu danda'a jechuudha. So barumsa keenya itti aanuuni expressing reason baay'ee qorumsa irratti baay'ee murteessaa kan ta'edha jechuudha. Inni kunis fakkeenyaaf because of, due to, noun phrase faanaan galan due to, because of the fact that akkamitti galuu danda'u kan jedhu qorumsa intiransii irratti bahuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Barnoota keenya viidiyoo itti aanu keessatti sirriitti diiteelii waliin ilaalla jechuudha. Barnoota kana erga finneef immoo qorumsa intiransii irratti konjaakshinii wajjiniin wal qabatanii ba'an qorumsa sana immoo in hojjenna jechuudha. Xumura irratti soo chaanaalii kana subscribe gochuu hin dagatinaadha. Ammuma subscribe godhaa akkasumas like godhaadha. PDF yoo barbaaddan immoo akkuma isinitti hime koomentii jalqabaa jalatti liinkii isiniif kaa'urraa tuquudhaan gara profaayilii kiyyaa websaayitii irra jiru isin keessaa achirratti shoppi kan jedhurraa purchase godhatanii na jabeessuu dandeessu isiniin jedha. Ammasitti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Paartii itti aanuun sabpaartiidhaan walitti deebina jechuudha. Paartii 4 kuni viidiyoon kun paartii 4 sabpaart 1dha. Viidiyoo itti aanu immoo paartii 4 sabpaart 2dhaan walitti deebina jechuudha. Thank you.